Harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota warreen Oromoo Multiimiidiyaa hordoftan bakkuma jirtanitti salaamanni Oromoo Multiimiidiyaa bararee simbira haaguu isin jecha sagantaa teenya qabadheetiin dhufee jira gaana nifatiin agaa'oo sagantaa akkasii wanti deebiseetiin jira sagantaa gaafadhu jettu gaafii nama isin jaallattan hawaasa fi mushitootaa fi nama adda addaa kan isin gaafattan qabadheetiin dhufee jira keessummaa keenya kanarraa gaafatamaan keenya kanarraa Hamzaa Sheekh Jaabir gaafii hawaasa irraa isaaf dhiyaate deebisuuf asitti argamee jira. Mega gaafii hawaasa irraa isaaf dhiyaate Hamzaa Sheekh Jaabir maal jee kan deebisu waliin laalla isinis gaameen waliin daawwadhaa isin jecha way seessaa sagantaan Oromoo Multiimiidiyaa isin bu'aarsa tanaafuu subscribe irra buusa asumaan gabas sagantaa isin dabarsa turtii gaarii gaafa Oromoon dammeeyte Oromoof hin dhiyeessaa waan kana mataa kiyyaaf tolfachuun deemu jaalalti si qabdee ni beeyti. Hamzaa jechuu akkamitti ibsita? Nama gartee faaruu kijibaa jaalatu muufachiisa. Abadan never ever hin deebu. Anaa fi faamiliin tiyyatti fayyadamnee viidiyoo waliif dawwallee gruppiitti ijaarannee السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوتوتا في أردوتوتا أنا بليس خيسان همزة شيء جابر وندا خيسانو بكم جرتني تسلام من خيا اسم برنا فاقو سنين جتشا غافيلة هردوتوتا خيترا جمع Oromoo Multiimiidiyaa تنسيف دياتي خنا فكاتا نانجان دعوتوتا في أردوتوتا خن دعوتشا جرتن Oromoo Multiimiidiyaa برودكشن هندي خيسانو فيديو تناكم سنتاني تلايك غوتاني شير غوتاني Oromoo Multiimiidiyaa channel دابتشو هندغتنا carraa gaarii naan jaan dhugaa malee sobuun hin tahuu jaan gaafii takkaffaa irratti maqaan kee guutuun eenyu? Maqaan kiyya guutuun Hamzaa Jaabir Abdurrahman Hamzaa Sheekh Jaabir jechuudha. Maqaa kanaan lamaan qabaachuu ture tokko Nasraddiin Mahammad Jaabir ture abbaan kiyya maqaan isaa Mahammad Jaabir jedhanii yaaman. Nasraddiin kana abbaa kiyyaatu naa baase gaafa naa baasu dhaloota kiyya gaafa nan dhaladhullee maqaan Nasraddiin kanaa ni barreeffamee ture. Achi booda maqaan Nasraddiin kun ni du'e Rabbi rahmataa godhuu fi maqaa ummaan tiyya naa baafteetu caalee jechuudha Hamzaa. Hamzaa kana ummaa tiyyaan naa baase jechuu barbaadeeti. Okay, Hamzaa jechuu kana akkamitti ibsitaa? Hamzaa jechuu kiniin itti ibsu akkamittiin ibsa? Akka ifaa fallag godhu laki Hamzaa jechuu kan itti ibsuun Hamzaan nama dheeraa gabaabaa magaalaa gurraacha asabii damawii nama dafee aaru nama gartee zulmiin jaalanne nama haqarratti du'uttiin beekaan Hamzaa akka kiyyatti. Sadaffaa viidiyoo kee tokko nama sitti mufachiisa hummaalee fi viidiyoon kiyya tokko nama ni mufachiisa garuu namni inni mufachiisu kun nama akkam? Namni inni mufachiisu nama gartee haqan jaalanne abbaa nama gartee faaruu kijibaa jaalatu mufachiisa. Fakkeenyaaf ammaan yeroo irra guddaa namni maal ustaaz Sheekh manaaman akka ja'amuun ni jaalata. Ustaaz jechuun profeesar jechuudha. Profeesarummaa immoo akka barnoota addunyaattis akka barnoota islaamattis yuunivarsiitii meeqa deemtee argatta. Profeesarummaan hin argatin san firran kaawwan. Sheekummaa immoo du'amata 40 geenye maaliif hin dullumina firra kaaya? Sheekummaa jechuun dullumina. Akka uummata keenyaatti namni imaamata uffatee masgiidatti guyyaa 15 wal jala deddeebinaan sheekha jedhaniin. Nama dhugaan jaalannetu viidiyoo tiyyarra aara jechuudha. Akkana fakkaatutti an akkasi ammoo akka biraa isin fakkaachuu mala. Afraffaa gaafiin afraffaa gama aartii akkamit dhuftu? Gama aartiidha hin dhufne nin guddifadhe malee aartiin dur gartee uumamaan na keessa jiraachuu turte anaa daa'imaa aartiin qaama anuma hojii dhalattee aartiin akkamis hojii dhalatte jennaan fakkeenyaaf gaafan ijoolleedha ni yaadadha haala nin ijoollee ture rooba bareedaa tokko roobuu ture roobni kun osoo roobaa jiru
ooyiruu dura mana dura waan akka waa magarfatan takkaa jira karaa lafa teenyaa san barbaree faa waan ilillii faa waan akkana kana kan magarfatan kanaa jira gaafa san khamzaraa ni beektan khamzaraa jechuun ta nyaata urgeessitu khazbaraa jaaniin afaan arabaatiin ta nyaata urgeessitu shukaar baala shukaar yoon jeenis ni beektan baala shukaar kana tokko nama garee baala shukaar kana isaaf taa'eetitiin walaleessee yadaleessuu ture wallisuufiin ture jechuu baala kanaaf khamzaraa tiyyatana zeemaatti godhee walalootti godhee daa'iman ture bara wullee distii takka dhawachaa biitii godhachaatiin walaleessee wallisuufii ture jechuu durirraa aatiin na keessa turte aktara ta'uun barbaadan gaafuma ijoolleetu aktara baqqaan aktiin tiyya aktara ta'uudha irrattiin na keessa guddatte jechuu arrallee inshaallahu ta'ala artii tiyya fuuldurattiin oofa ammallee ijoolleen artii guddisaa jirtan hedduu na gammachiisaa jirtanii inshaallah fuuldurallee kanama jabaadhaatti oofa ammoo yoonii fi artii tana guddisuu irratti hin tattaafanne inshaallah ani gama waliin deema waa dalaa shakka fi walaa qoshaasha walaa gubaara akkaan gama waliin deemuuf jiraadhu okay shanaffaa nashiidaa kee keessaa sagaleen nuuf je'i dhugatti nashiidaa hedduudhaan dalage nashiidaaleen dalage san keessaa dura dursoo nashiidaa gaafa daleenu anaa fi iiduu abbaa gartee Oro Multimedia Production akkasumatti Salhaddiin Muhammad Jaaniini obboleessa keenya tokko inninis ijoolluma gandaati waliin daleyne nashiidaa albama tokko waliin daleyne nashiidaa san keessatti hundinuu nashiidaa adda addaa akka adda addaatti jenne gaafa san nashiidaa dura eegalle anammoo san dura sana keessa turte jechuu yaadni kuni nashiidaaleen tiyya keessaa taniin jaaladhu keessaa takkoon isiniin je'e beeytaa hoggaanii fi miidiyaa kanarratti waa ja'an qulqulleeffachuu dirqama taha namoota garii jira ka'achi miimoorii itti banee gartee asiisii jedhu isaanumaatu kana sagalee bareedduu tana ja'aaf ta'a namni laa sagalee ta'e noormaaniin jechuu qabda bishaanillee achinarraa fagoodha ganuuttiin isiniin ja'a gaaf tokkoon qunnamee naadeemu kararraa miitti salphi galtee yaatu gidaararraa isin salphi lamaa naa dhagayme duraa kan walin salamnehin hutan wal birahin hutan wal bira namni dhiyotahana dhisani salamta yo birri kabate sanin sidadata inu situfate funyan sikabata zema kan amuman itti uume gaaf tokkoon qunname nadeemu kararraa miti salphi galtee yaatugi dararra zema zamanawi yoggaa gootu jechuu isin salphi lamaana dhagayme dura kan waliin salamne hin kutan wal bira namni dhiyootana dhisanii salamta yoo birrii qabaate way barsanii siddaadata ala kulli haal isinii jee akkana fakkaatti sagaleen tiyya yoggaa koompitara seentees hedduu hin jijjiiruu jechuudhaan tanumaan hin ja'a gaafii jahaffaa hamzaa waan itti amanerraa namaaf jecha ni deebi'a la waanin itti amanerraa namaaf jecha abadan never ever hin deebu balaa samii buutee dachi gabbu'a malee sii galee inumarraan deebuu tana egaa shakkiin godhin gaafii torbaffaa
jaalalti si qabdee ni beeyti yaa jaalalti na qabdee ni beeyti hoggaana kana jookhara namni hedduun takka eenyurraa qabdee faajee manaama ni jiraafi eenyurraa qabdee faajee waan adda addaa dhageeffachuu mala abbaanaa siimaan jaalaluma wajjiin dhaladhee akkamitti jaalalaa wajji dhalattee jii ummaan tiyya gaafa na dhaltu garaa keessatti jaalalatii irraa bakka gaarii malee raftu jaalalatii irraa naanninuun utaaltu kaanan keessaan baaneef sii galee tanaaf jaalaltichirraa na eegalte jechuudha jaalala ummaa eegaan dhaladhe jaalala obboleeyyanii eegaan dhaladhe jaalala faamilii eegaan dhaladhe jaalala saahibbanii eegaan dhaladhe allaara of jaalala gaa takkaa filama jee wanni ni siimuun jiru itti naa oofe haa jaalala dila tanaatutu na qabe jaalalti immoo tan gama fuudhaa tanan gartee gama jaalalaa nama ooftu fedhiin ni jira hoggaanii fi namni bakka gahee gaafa fedhiin isa qabdu ni jira sanammoo fedhi moo jaalalaa addan beeyne eegaan fuudhee boodaan jaalalaa huu bareen achi duraas beeytaa wanni takka naqa qabde garuu immoo san jaalala maatiitii wajji hoggaa walitti qiyaasu jaalalan fakkaattu tapha fakkaatti saniin jaalalan jedhu jechuudha. Gaafii 8ffaa barnoota ilmii fi teeknooloojii hagam takka baratte. Barnoota ilmiidha alhamdulillah hagaan itti rabbi gabbaru hagaan itti faamilii kiyya gorsu hagaan itti gartee dacwaa godhu hagaan itti gartee haraamii fi halaal itti adda beeku baradheen jira alhamdulillah. Hagaan itti gartee namaafillee itti adda baasuu danda'u baradheetiin jira. Barnoonni ilmiidhaa tokkoo fi lamaa mitiin dhumu hedduudha jechuu fedheeti. Teknooloojiinis akkasumatti barnoota guddaadha. Isirraa illee alhamdulillah haganaaf ga'u haga nama keenyaafis gahu baradheetiin jira. Haganaaf ga'u haga nama keenyaafis ga'u ganaadha immoo baradheen jedhamtu kun ittiin oofuudhaaf jiraadha. Ammallee alhamdulillah online University Berlin waa'ee teknooloojii alhamdulillah apply godhee argadheetiin jira. Isiillee koronaa booda qaceellotti deebina koronaa kanaa turraa nu shaakalee waa'ee teknooloojiidha apply godhee argadheetiin jira. University guddoo Berlin jechuudha. Jarman keessatti. Okay, Saylafa Hamzaan osoon xuyne namani tuqa abadan. Osoo namni nan xuyne inuman tuqu. Tana wanni nan qabu amala kiyyarraa. Kurnaffaa waan hawaasni irraa baratu maal fidaa jira? Waan hawaasni kiyyarraa baratu waan guddoodhaan fidaa jira. Fakkeenyaaf amma appilikeeshinoota xixiqqaa gartee itti walii dawwalanii fi appilikeeshinoota adda addaa kaniin gartee uumee dura durso faanaa fi faamiliin tiyyatti fayyadamne ni jiran. Anaa fi faamiliin tiyyatti fayyadamnee viidiyoo waliif dawwallee guruppii itti ijaarannee even saayibban kiyyaa wajjillee itti fayyadamaniin qaba appilikeeshina gartee dirree fees ji'uu garuu ammoo poostuun goone sanillee yoon danda'e ummataaf niin dhiyeessa ammoo sanirra caalchiseetiin waan akka gartee fakkeenyaaf akka YouTube ta viidiyoo irra sheer godhuu dandeessu ta monotaayiz taatu ta maallaqa dalayduu kanaan dalaga jeetiin tattaaffii godhaa jira ammoo waan akka Facebook ta maqaa Oromootiin jirtu dalaguudhaaf tattaaffii godhee dhumarra gahee isteeppii dhumaa sanirrattiin dhaabe sanirraan itti fufatun ammoo gartee waa hedduu ispendirra godhuu barbaachisa maallaqa guddaa waan barbaachisuuf jecha gaafa Oromoon dammeeyxee Oromoof hin dhiyeessa waan kana mataa kiyyaaf tolfachuun deemu Oromoon gaafa dammeeyxeen Oromoo dhiyeessa jeetiin qopheessee fidaa jiraa jechuudha waan akka YouTube takka Facebook takka hundaa'uun hin qopheessa jeetii yaada. 13ffaa dhaabbata Oromoo Maltiimiidiyaa tiin maal jetta? Dhaabbata Oromoo Maltiimiidiyaatiin wanni niin jedhu abadan abdii murinaa fuulduratti fufaa. Wanni isin dalagaa jirtan kuni waan gartee uummata keenya keessatti hin baratamini baratamuu qaba, fuuldura deemuu qaba, jabaachuu qabdan abdii hin murinaa. Maaliif jennaan namni keenya arraan tana yoo viidiyoo tana arkuu baates gaafa namni keenya teeknooloojii seenu dhiyaachaa jirti. Namni keenya gaafni inni teeknooloojii seenu dhiyaachaa jirti. Gaafa immoo teeknooloojii seene waan kana irraa gammaduudhaaf jiraata. Walii galaa jirraa? Arra waan teeknooloojii keessan jirree fi hin agarre namni keenya irra guddaan feesbuuk maa gaafa duru maal jechuu turaniin shayxaan buuk jechuu turaniin. Amma gartee yuutuuba nama yuutuuba seenee maal godhu daldalaa yuutuub jedhaniin.
nama gartee ammoo ifiifuutti seenaa jiran jechuudha. Sheekan akkuma aadaa sheekanii isin yaa'imu footoo naraami jechaa turan bara 2010 fi kana keessa ammoo achi booda isaanumaa gartee footuma bafootoo peejii sheekanii ta footoo bafootoo taatee gartaa jechuudha. Ammallee yuutuuba duraan dhorkaa turan naraami jechaa turan hundi isaaniitu banatan. Tanaaf Faaxeelee bintii Islaamii fi gartee Abdalla Yuuyyaan faan sheekan jala waan deemaniif gaafa sheekan subscribe godhaa jechuudha eegalanii jiran amma nama beekaa jira gaafa gartee daldalaa naan jechaa ture amma nama 400 faa qabu ittiin koflee jechuudha. Tanaaf namni keenya waan yuutuubittis dammaqaa jiruuf waan gaarii godhaa jirtan jabaadhaa Oromoo Maltiimiidiyaa tanaan isiniin jaa'if duuban deebi'inaa. Carraa gaariin isinii hawwa. 13ffaa yaa dhumtee jirti bakka gaafiin 13ffaa wanni jaamuun jiru waan obboleessa keessa Hamzaa Sheikh Jaabir hamma gartee viidiyoo biraatti walitti deebinutti assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu nagayetti naa tura. Daawwattootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota Oromoo Maltiimiidiyaa Production Hamzaan gaafii hawaasa irraa isaaf dhiyaate haala kanaan deebisee jira. Sagantaatti aantutti eenyu qabannee isiniif haa dhiyaannu koomentii jalatti nu barreessaa. Oromoo Maltiimiidiyaa subscribe irra buusaa sagantaan teenyaas oowwitee jirti way seessaa Oromoo Maltiimiidiyaa isin bohaarsa sagantaa biraatiin nu ga'uutti deebinutti turtii gaarii.